السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاهز نفعل جتة هذا مو فيديو قوي سنين في شمرن بي أورماتي سيفي يدو تبيه كيستي جولي شمرن بي أورمات الراد بتشوم بربادا مالفي هو جتني مالف الراد بتو جتني فيديو كان لايك شير سبسكرايب كودا مالف نوتي وللرا براتشو دركما yoo tokko beekee yoo tokko wallaale walirraa barachuun dirqama keenya. Maaliif shamarran biyya ormaatirraa dubbattaa yoo jettan ta'e waa'ee abdii geetaachoo fi mucayyoota akka jechuudha. Ishee qofaa miti namoo dubartoonni hedduun isaanii biyya dhiirota waan isaan agaluu dide dhiiruma hundaa booyama. Maaliif dhiiruma booyama? Maaliif shamarran kabajaa ofitti hin qabne? Maaliif kabajaa nuti bar kabajaa qabna? Dhiiratu nu boo qaba malee nuti dhiiraf boo hin qabnu otoo beekanii jechuudha. Waa'ee san irratti dubbachuu barbaada jechuudha. Isheen ka jirtu biyya ormaatti jaalalli moo mallaqaan hin bitamu maal jettee ani hanga fedhanna haa gaafatanii jaalalli qalbimatti mallaqaan hin bitamu bar jaalala jechuun warqiidha. Ilmi namaa tokko jaalala jedheetuma sim jedhee haasaa malee waa'ee jaalalaa garuu hin beeku jechuudha. Otoo waa'ee jaalalaa beeka ta'e sim jedhee abbaa argeen booyamu sim jedhee abbaa argeesi jaaladhan jedhu. Garuu mucaan sun akka haasoftutti mallaqaan bituu yaadde mucaa kana jechuudha. Mucaan kun garuu nama jaallatee nama bultii hojii ijaarate qaba bultii ijaaratee jirana fakkaata. Waa'ee kanarratti dubbachuu barbaade maaliif akkana taana? Ijoolleen biyya ormaa yoo mallaqaan gafeetan qabaattan mallaqa san uf jijjiiruuf yaali. Mallaqaan jaalala bituu otoo yaalinitti jireenya kee fuulduraa jijjiiruu laale. Mallaqni barhuma keessaan jiru hadda dalagoo biyya ormaa jechuudha. Mana arbaa kana dalaydee shinti beetii namaa dhiitee jaalala hin bitan jedhee. Wanti ati bittu jireenya kee uf jijjiiruuf malee maatii kee jijjiiruuf. Yoo mallaqni sirraa hafe maatii kee jijjiiru. Maatiin keetu yookiin maatiin mucaa sanii yookiin waan keessa jiru hin beeknuuti jechuudha. Hadda isheen immoo mucaa kana jaalattee mucaa ishee yoo quban qabne immoo deebitee maa san dura gaafachuu didde. Erga abdii geetaachoo jaalatte gaafii jaalalaa dursa dhiyeessuuf didde. Gaafii inni bultii ijaarratee jedhe annan jaaladhaa hanga fedhina haa gaaf qalbii seetaa jaalalli qalbii miti bara. Mucaa kana biraan nagaa jechuudha. Maaliif akkuma argame naasa'u akkuma argame mallaqa miiliyoona nuun bitamu bara jaalalli garuu nama beeku irratti jechuudha. Namoota hin beekne irratti garuu akkuma itti dhufetti haasa'a akkamitti akkasitti haasa'uu dandeesseesi. Dursa waa'ee jaalalaa hubachuu qabdi. Kaayoo isii beekuun ani mallaqa haga fedhe nu hundi keenya jechuudha. Anas dabalate hundi keenya shinti beetii arbaa dhiinee jiran garuu mootuyyuu jaalalli mallaqaan akka hin bitamne beekuu qabdi jechuudha. Bultii namaa keessa seenuu miti. Otoo miiliyoona dhangalaastee mucaan suni haadha manaa isaa kabajaan fuudhe kana dhiisee ishee mallaqaan dhufte kana jaalachuu hin danda'u. Abbaa jaalataa akkas ta'e maaltu badare? Maarakoo qabare nama tokko jaallatte mallaqumaan dhaqanii bitan jechuudha. Eessa jira waan akkasii hin jiru. Ijoolleen shamarranii maaliif boossummoo dhiiruma yoo jaalalli namarraa jaalalli ijalleen jira bara. Jaalalli ijalleen jira. Bakka yoo jaalalli ijallee isin qabee ni boossanii miti. Kun sirrii miti jechuudha. Uf eeggannoo godhachuu qabdan. Maatii keessa ofii keetis. Uf eeggannoo kabajaa ofii godhu ofii kabajaa godhuu qabdu. Ati yoo tokkollee abdii fakkaatu ka dhufu ta'e ni boossa jechuudha. Miti suni sirrii miti. Jaalala nama tokko jaalachuun ni jira. Garuu nama san dursa jaalala dhiyeessanii gaafatanii yoo dhabanis keessa ofiitti jaallesti. Dubartiin keessa ofiitti jaallestutu gaarii ture. Ol baatee akkana nama bultii ijaarate mootu deebee mucaan kun immoo bultii ijaaratee jira jechuudha. Dhugaan ajaa'ibeen jira. Obboleettii kan kooti akkin jedhuuni mallaqa jaalalaan bituu deemtu san jireenya keetiin of jijjiiree waan tokkoon godhadhu maatii kee jijjiiree dhiira birallee yookiin akkasuma ba'uufii dandeessaa hin beekamu. Kanaaf nama argitanii ani si jaalladheen jira ani mallaqa hanga fedhe natti haa qabatu ani isa malee jiraachuu hin danda'u. Ati akkamitti dhiira malee jiraachuu hin dandeessu sirri garuu akkamitti eeshaa gammaa akkamitti jiraattere silaanni fuudhee bultii ijaarratee jira mucaan kun akkamitti jiraatte erga sanii maaf akkas ta'e dhugaa waan nama ajaa'ibu. Ijoolleen keenya biyya ormaa jirteen
ufitiin taphatina, yeroo keessanitiin taphatina, mallaqa keessanitiin taphatina. Yoo isinirraa hafe miskiina gargaara, masgiida sadaqaa gochuu baay'isaa malee dhiira tokko keessumattuu dhiira tokko sin jaalatin si jaaladha jechuun shamarran irratti saraaha akkam isinitti fakkaate. Shamarran tokko dhiira tokko jaalate muraasatu galmaa'ee muraasatu gaafii namaa dhiyeessa malee dhugaa yoo dhiirri gaafate irra mijaadha. Akkasitiin dhiira nama gammachiisa jechuudha. Namoota meeqatu jira dhiira tokko jaallatanii keessa isaaniitti qabatan. Maaliif yoo afaan baafatee milkooftu ta'a? Waan akkasiitu jira. Garuu kan milkaa'anis hin jira. Ati obboleettii kiyya mallaqa sirraa hafe san kan abdii yeetaachooti. Hanga feetan gaafadhu mallaqa jette san ofiin jijjiirre. Masgiida gargaarii, miskiina gargaarii, sadaqaa baay'ifadhu. Jireenya kee of jijjiiruuf yaali. Mana arbaa teessee ana jaalalli na qabee mijina biyyoo maalii ani isa malee jiraachuu hin danda'u. Jireenyi kee miti hin deema jireenyi kee. Yoo kaayoo qabaatte jireenyi kee hin deema. Karaa feetan hin deema jechuudha. Waraabessa taree sareen duuta jedhanii abdiin sirraa kutee jira. Gaafii dura dhiyeessuu fi diddeerga jaallatte. Maaliif footoo gaafii dhiyeessitee fi bareeda ture maaliif akkasuma fakkaata akkaan yaadutti asirratti ijoollee kenna biyya ormaa keessa teessanii dhiiroti biyyatti hin jaallatinaa ni miidhamtu dhugaa ni miidhamtu. Maaliif ni miidhaman nama tokko jaallachuun yoo ana akkanatti fakkaatu jechuudha. Ka milkaa'us ni jira, ka galma ga'us ni jira. Jaalachuu otoo hin taane dhiirota tokko gara hiriyyummaati yoo itti dhiyaatte hedduu nama gammachiisa. Hiriyyummaa yoo wal qabatte hiriyyummaadha yoo nama san qarqaarte hedduu nama gammachiisa. Gaafa jaalalaan deebitee jaalala isaa keessa seentee mallaqa isaa buuste immoo akka ofii keetii ibidda keessa seente jechuudha. Wanni hiriyyummaan namaa taate immoo hiriyyummaatti fudhata. Wanni jaalalaan taate immoo ati jaalala san waan ta'eef ammallee yoo ergisiin jedhe mallaqa erguu dandeetta. Wanni hiriyyummaan namaa taate immoo abadan nama san keessa illee badu si'illee immoo akka hiriyaatitti nama sanii taate tagalataa ta'u taata jechuudha. Kanaaf jechuudha ijoolleen biyya ormaa teessanii ani biyyattiin jaaladhe inni immoo kabiraa jaallata inni immoo kabiraa wajjin bashannana inni immoo yeroo isaa kan dabarsu kabiraa wajjin maaliif akkas ta'a? Waan ishee yeroo hunda qaaman arguuf simmootuyyuu waan yeroo tokko darbee si barreessa yookiin si bilbila yookiin siyyuun bilbilu ijoolleen biyya keenya yookiin siyyuu bilbila yookiin siyyuun bilbila. Kanaaf jechuudha obboleen keenya ijoollee biyya arabaati kuni waan ani dabarsuu barbaadu biyya ormaa teessanii biyyattiin jaalatina. Yoo jaalachuu barbaadan galaati jaaladhaa jireenya keessa wajjin dabarsaa bultii keessanii jaaladhaa malee. Biyya ormaa teessanii biyyatti jaalatanii mallaqa keessan ittiin argina. Jireenyi biyya ormaa ta'anii biyyatti mallaqaan nama jaalachuu mallaqaan nama bitu mucaa kana hedduun itti aare maaliif bo'uun ishee sun imimmaan ishee sun mana arabaa keessatti yeroo ammaa kanattuu hojiin arabaatu qixqix godhee nuufitee mataa of soorsiti jechuudha isheen sun nama bultii ijaarrate irratti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya jechuun wanni isinitti dubbachuu barbaadu. Biyya ormaa teessanii biyyattiin jaalatan abbaa fedhe haa ta'u yoo barbaadde galii argii nama kaayoo sii ta'u malee zim jetteellee abbaa maargiitiin jaalate nama boru harkasi qabu nama boru hin jiraamiti akkasitti hubadhaa isiniin jechuufi maaliif akkam jedhe isinitti marii isinuun beeytanii adaraa keessa mallaqa keessanitiin taphatina. Viidiyoo kana laayikii share subscribe godha.